hundeeffamu Oromoon akkuma jirutti didaa ture. Jawaar fa'aa dura dhaabbataa turan yaadattanii biltsiginnaan hundeeffamuu qabu dhamee gamanaa gamasiin Oromoon walii gal tu gargar waan tokko jalqabar yeroo sana gaa carraan jiru bifa garaagaraatiin eenyutu nu deeggaraa jedhan tokko potentially kiristaanaa nu deeggaraa jedhan isinitti waanan keessatti beekuun haasaana kiristaanonni nu deeggaruu jedhan kiristaana keessaa immoo warra ortodoksii nu deeggaraa jedhan ela waan biltsiginnaan haasa'uudha kana naasaa jiru mataa koo keessaa miti lammaffaa Oromoo waliigala nu deeggaraan jiru kanaaf saboota biroo Oromoo kan hin taane haa hidhachiisnu jedhan sana booda dhagaa dammaqee mokonnin faa gabbaanii kan isaan haasa'uu jalqaban sababni immoo wobootu shaneetu itti reemna itti rukunnaa an jedhu boodarra dhufe isinitti himan biltsiginnaa kan deeggaruutu barbaadamadhan hin yaadattu yoo ta'e gaafa Jawaariin kabbaban itti marsanii ajjeesuudhaaf yaalii ajjeechaa godhansan Shaashamannee qofatu hin taane Bishooftu Adaamaa Arsii keessatti eenyuun akka ajjeese yaadannu. Bishooftuu keessatti Caasaan Biraanuu Naggaa Oromoo mul'ichi godhee fixeera. Snaayiperiidhaan. Adaamaarra bar kondominiyeemii irra dhaabbataniitu Oromoo hiriira deeggarsa Jawaariif gabbaan kondominiyeemii irra dhaabbataniitu rashanan. Caasaan Biraanuu Naggaatu nafiin jechuudha jara keenya. Arsii keessatti immoo maaltu ta'e gaafa sana? Gara lixa Oromiyaatti nan deebi'a. Arsii keessatti wanti ta'e siruma isaa Oromoo kiristaanaaf Oromoo Islaamaa jedhanii wal rukuchiisanii araaraafuu dabbaleen bobba'eera Arsii keessatti. Kiristaana Oromoo fi Islaama Oromoo walitti araarsina jedhanii. Maan jennaan kan morme kan Jawaariin deeggare Musliima. Kan Abiyyi deeggaru kiristaana Oromoo jedhaniitu Oromoo wal nyaachisuudhaaf hojiin hojjetame jechuudha. Saba biraa qofatu hin ta'in. Kana duubatti deebi'ee kana jedhuu fi yoo barbaanne buraayyuutti waan ta'e keessatti akkamittiin maqaa qeerroo balleessuuf maqaa Oromoo xureessuudhaaf 2018 jalqabuma irratti Biraanuu Naggaan fa'aa hojii isaan hojjetan. Tasaabiidhaan nama fe'anii Oromoos rukutanii ofiis rukuchiisanii boodarra immoo deebisanii teenjutu ittiin garafame Oromootu biyya diigadhameetu ittiin nutti dhiyaatame yeroo sanaa kaase. Lixa Oromiyaatti yoo deemne guutummaa guutuutti lixa Oromiyaa shanee dhadhamee ragga'e. Kana dura deddeebi'ee aseeran. Kananii Awwaluu Abdii waajjira dhaabaatti geedoodhaa gaditti shaneedhaa jedhee gaafannaa sa'u ani geedoodhaa gadi ta'uu koon beektuun jedheen parsanaaleen geedootti aaneetu magaalaan itti dhaladhe. Ani Wallaggansi seenaan jedhe. Awwaluu Abdii akkasittiinidha farrajamee jira. Erga shaneedha jedhamee uummanni guutuun farrajame maaltu ta'a achii booda? Eenyuun iyyuu lafa kamiyyuu hidhachiisaniitu uummata kana qalanii guubanii gogaarraa baasanii buqqisanii nu agarsiisanii jechuudha. Horoo Guduruu guutummaa isaatti wanni irra gahaa jiru waggoota 4-5 darbe keessa Wallagga Bahaa Wallagga Lixaas dabalatee aanaalee Wallagga Lixaa keessatti dhimmichi kun ilaal yeroon itti deebi'utu jira. Caasaa Abiyyi ijaaree godha kan immoo hunda. Yoo sun dadhabame immoo naannoo Amaaraarraa sin fiduu baay'isa. Gaafa inni keessaa isaan faannoon Abiyyi dadhabu caasaa naannoo Amaaraa milishaa naannoo Amaaraa kan Abiyyi hoogganu jechuudha. Kan Araggaa Kabbadee hoogganu. Kan pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraan Shimallis faana walii galanii bobbaasan. Akkaataa kanaan uummanni qalamaa jechuudha. Kan irra caalaa fixaa jiru uummata kallattiidhaan kan Abiyyi hoogganu Oromiyaa keessatti jechuudha. Kallattiidhaan. Yoo sun hin danda'amu ta'e immoo fidanii eessaayyuu fidanii hin godhu. Amma hin godhu sana. Waliigaltee qabu waan ta'eef koree hoogganu jira baay'ee. Koreen naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa lixa Oromiyaa jechuudha. Lixa Oromiyaa kana kan hoogganu koreen jira.
Kana quba qabaachuu qaba Oromoo. Koree kana koree miidiyaa isaa Daani'el Faatoo gana Daani'el Kibrat Faat baay'ee. Wallaggi kana eenyu tan jedhu Daani'el Kibrattu deebii kenna. Barreeffama kitaaba isaas hin beektu hundi keenya hin beekne. Kitaaba isaa keessatti hojiin Daani'el Kibrat godhu jira. Haa ta'uuti koreen naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irraa qindaa'ee olaantummaadhaan naannoo sana hoogganu erga waliigaltee keessattuu waraanni Tigraay keessa dhaabbatee erga gara Oromiyaatti deebinee akkuma olaantummaa Tigraay irratti arganne sana Oromiyaa irrattis argachuu qabna jedhanii biltsiginnaan koree giddu galeessaa isaatiin murteessee ትግራይ ላይ ያገኘነውን ድል በኦሮሚያ ላይ እንደግመዋለን ጀደኒቱ ሙርቴሰኒቱ ኩነማ ወኒረት ሚዲያረት ዱበተኒሩ ገባኒ ኮሬኒ ሆጅራዎች አቺ ኬሳ ኮሬ ሆጅራዎችስቱ ነማ አፍርቱ ዱበተነ ያደዳን ሰበበ ሰናቲን ኮሬ ናኖ አማራፍ ናኖ ኦሮሚያ ካን ወልት ቀቤ ሆገኑ ጅራ ናኖ ሰነረት ካን ሴኩሪቲ ናኖ ሰና ሆገኑቱ ጅራ ሁምነ ገማ ገመና ኤርግፈተን Kanaafi wanni kuni waan Abiyyi kallattiin hoogganudha waan ta'eefi abbaan dhimma Abiyyi Ahmad mataasa akka ta'e yeroo kaayoon isaa immoo jalqabumaa kaasee Oromoon biltsiginnaa dide Wallagga keessas haa ta'u giddugala Oromiyaas haa ta'u kibba Oromiyaa amma Gujii saboota kan seensisanii rukuchiisuu jalqabaniiru Gujii keessatti kan Booranaa Isqeel kaaseera kan Mooyaalee wal qabatee Baalee Harargee lamaan dabalatee seensisee rukuchiisa Sidaamallee Arsii faana walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaa amma yeroo achi waamee fidu maal jedhaa shanee qulqulleessitan jedhee achas fida dhaqee kan Wallagga keessatti ta'aa jirus bakka biraatti wanni ta'aa jirus shanee qulqulleessitu jedhanii dhufanii uummata nagaadha kan dhumu. Kanaafi dubbiin kun hin dhaabbatu. Kan inni dhaabbatuu danda'us yoo Abiyyi deeme malee hin dhaabbatu. Tasumaan dhaabbatu wanni kun. Pirojektiin kun hin dhaabbatu. Pirojektii biltsiginnaati. Oromoon biltsiginnaa guutummaa guutuutti fudhatee ofiisaa Oromummaa isaa jibbee keessaa bahee waan biltsiginnaan jedhu yoo fudhate inni waraana Abiyyi ta'a. Kanaan ala immoo hin badaa jechuudha. Hin qulqullaa lafa jirurra. Ittaana gara keetti deebisee. Hayyee ani gaaffii kana kan hin gaafadhee uummanni keenya irra deddeebiidhaanii waan kana waan kaasuuf takkas immoo joonjeen waan jiruuf akka ifa gochaa deemnuufi jala jira. Kana keessatti taatota baay'eetu jiraachuu danda'ama. Abbaan pirojektii kanaa garuu Oromoo hojii koo jedheetu gargarin kutiin waggaa 6 oliif kan buqqisaa jiru Abiyyidhaadha. Kana numiti kan dubbatu isaanis himataniiru nus immoo ragaa jiru hunda baasnee isin yaadachiisaa jirra. Isinitti agarsiisaa jirra. Kana keessatti gareen garagaraa hirmaachuu danda'a. Faannoo ainitii meeqatu jira? Faannoon tokko Abiyyi hojii lolee tokko inni uummate immoo wajjiniin hojjechuu danda'a. Dubbii guddaan eenyudha kan qeesaa irratti Oromoo dhufee nagaa dhowweedha. Eenyudha kan haadha Oromoo dhufee salphiseedha. Abbaansaa eenyu? Abbaan pirojektii sanaa eenyudha? Abbaansaa isa 4 kiiloo lixedha. Kana irratti joonjeen hin barbaachisu. Taatota namoota isaa wajjin walii galanii hojjetan fakkeenyaaf caasaan bulchiinsaa jira. Milishaan jira. Koreen amma milkeessaan jedhu jira. Laa amma jira keenya dubbiin kun baay'ee nurkaa dheerata achi keessa illinnu amma naannoon Amaaraa fi naannoon Oromiyaa naannoo garagaraati. Mii bulchiinsa garagaraa qabu. Garuu dhimma naannoo Goojjam jiruu fi dhimma Horroo Guduruudhaa fi Baha Wallaggaa keessa jiru kan bulchuu kan geggeessu koreetu jira isiniin jedhaara milkeessan.